Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyo isin jaallatu hordoftoonni chaayinaalii gola faarfannaa hundumti keessan nagaa Waaqayyo akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii. Amiin. Waaqayyo yeroo kanaan kan nu geegalanii filfinni isaaf haa ta'u araarsummaan haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam. Eegumsi ergamootaa kadhannaan tolotaa hunduma keessan faanaa ta'u hanga bara baraatti. Amiin. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti egaa guyyaa har'aa gaafiiwwan karaa koomintiitiin isin gaafattan keessaa muraasa isiniif deebisna jechuudha. Isa dursa jechuudha chaayinaaliin kun kan sagalee Waaqayyoo irratti barattanii fi akkasuma galaa lubbuu keenyaa itti qopheeffannu waan ta'eef hundumti keessan ga'ee keessan akka baatan hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan warreen akka keessan jireenya isaanii keessatti gaafiitti ta'e dhufanii sagalee Waaqayyoo kana akka baratanii waa'ee jireenya isaaniidhaaf gaafii deebii argatanii galaa lubbuu isaanii qopheeffatan akka taasistan dhaamsa qophii keenyaati jechuudha. Guyyaa har'aa gaafiiwwan nuti ka'umsa taasifannee waliin laallu gaafiiwwan afuridha jechuudha. Gaafiin jalqabaa haati jaalallee kootii mucaa eessuma kootiif haadha jaalatii ani immoo isa wajjiniin gaa'ela gaggeeffachuu nan danda'a gaafii jedhudha jechuudha. Gaafii baay'ee nama gaddisiisudha. Gaafii lammaffaan Mucayyoon tokkoo fi jaalalleen ishee zariin akkoo ishee fi zariin isaa tokkodha. Ammas akkoo isaatiif zariin mucayyoo kanaa tokkodha. Kanaaf gaa'ela waliin taasifachuu danda'u gaafii jedhudha jechuudha. Gara gaafii sadaffaatti gaafa darbinu abbaa fi haati koo amantaa pheenxee hordofaa turanii. Ani fi abbaan kiyya immoo amantaa sana keessaa dhiisnee deebineerra. Haati kiyya garuu deebi'uu diddee. Ani fi immoo mucayyoon quxisuu kiyyaa kanarratti dhalattee achitti cuuphamne waan ta'eef amma immoo gara kanatti gara amantaa ortodoksiitti erga deebine immoo cuuphamuu qabnaa gaafii jedhu kaastee jirti jechuudha. Gaafii irratti ilaallu gaa'ela keessatti dhala dhoowwuu yookiin immoo qoricha fayyadamuudhaan daa'imni daa'ima irratti akka hin dhalanne daangessuun rakkoo qabaayi gaafiiwwan jedhan akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti tartiibaan kan waliin laallu ta'a waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyatti yoo nu hordoftan barnoota hedduu argachuu dandeessu waan ta'eef iyyuu hiriyoota keessaniif sheer sabiskiraayib laayik gochuudhaan nu hordofaa amsa qophii keenyatti gara kallattii qophii keenyatti darbu. Obboleettiin keenya kun gaafii kana gaafattee jirti. Gaafiin inni jalqabaa kun egaa haati jaalallee kootii jechuun mucaa ishii jaalatee jechuudha. Egaa manni amantaa keenya gaa'ela dursa wal jaalachuun walitti dhufuun gaa'ela wajjin raawwachuun dursa wajjin ciisuun fedha foonii wajjin raawwachuun maalidha jettee barsiisti? Sagaagalummaadha jettee barsiisti. Maaliif sagaagalummaadha jettee barsiisti? Waliin beekin osoo waliin qoratiin walitti dhufu wal jaalatu jireenya foonii keessa wajjin galu kanaan booddee karaa irratti wal gatu innis kan biraa barbaadu isheenis kan biraa barbaadu deemti. Kanaan booddee inni kun immoo sagaagalummaa jedhama waan ta'eef jechuudha. Hin barbaachisu gaa'elaan dursa namni kamiyyuu fedha foonii keessa wajjin galuun wal jaalachuun akkuma jirutti ta'e waan akkasii raawwachuun gaarii miti jettee barsiisti. Kanaaf obboleettiin keenya haati jaalallee kootii jette. Haati jaalallee kootii jechuun mucaa ishii jaalatee jiru jechuudha. Gaa'elaan dursa ganaa wal jaalatanii jiru waliin fuune. Kanaafuu haati jaalallee kootii mucaa eessuma kootii haadha jaalatii. Ani immoo isa wajjin gaa'ela gaggeeffachuu nan danda'a jechaa jirti. Hin danda'amu. Akkamitti danda'ama kun? Haati jaalallee ishii mucaa eessuma kootiif haadha jaalatii jette. Mucaa jaalallee ishii kanaa jechuudha. Haati jaalallee kootii jechuun haati jaalallee ishii yookiin immoo mucaan ishii jaalattee jirtu kun mucaa eessuma kootiif haadha jaalatii. Mucaa eessuma isheetiif jechuudha haadha jaalatii. Ani immoo isa wajjin gaa'ela gaggeeffachuu danda'a kan jedhudha. Gaafii kana gaafa laallu eessuma jechuun obboleessa abbaati miti. Mucaa obboleessa abbaashii jechuudha. Kana jechuun firadha. Kanaafuu firri fira faana immoo gaa'elan gaggeeffatu. Irra deebiidhaan dhangaa lubbuu irrattis waan balaaleffatamuu qabu keessaa gaa'ela keessatti inni jalqabaa
firri fira wajjin gaa'ela gaggeeffachuun cubbuu guddaa akka ta'e hanga abbaa torbaatti akka walirraa fagaachuu qaban wangeelli keenya ni barsiisa, manni amantaa keenyas ni labsiti. Kanaafuu walumaa galatti gaa'ela keessatti egaa gabaabsinee hin danda'amu jennee gaafa bira darbinu hanga abbaa torbaatti walirraa hin fagaanne taana hin danda'amu. Hanga abbaa torbaatti gaafa jennu egaa gama foonitiinis firummaa dhiigatiinis jechuudha. Fakkeenya hanga abbaa torbaatti gaafa jennu ani caalaadha fakkeenyaaf an dajaneedha waan ta'e dajaneen kan eenyutti kan gurmeessaati, gurmeessaan kan eenyutti kan gabbisaati, gabbisaan kan eenyutti jedhee hanga abbaa torbaatti karaa haadhaas karaa abbaas ishiinis akkasumatti wal qoratanii firummaa kanarraa akka walirraa fagaatan manni amantaa keenya gorsiti. Kanaaf hanga abbaa torbaatti walirraa fagaachuun dirqamadha gama foonii firummaa foonitiin. Kan biraa firummaa hafuuraa warri jedhaman immoo abbaa kiristinnaa, abbaa jaalaa, haadha jaalaa, haadha kiristinnaa, abbaa kiristinnaa warreen jedhaman kun hangi isaanillee hanga abbaa torbaatti akka walirraa fagaachuu qabanii fi warreen miinjee waliif bulan namni tokko nama tokkoof miinjee bulee jechuun ani fakkeenyaaf shamarree tokkoof miinjee bulee yoon ta'e obboleettii kiyyadha. Ishiiniif immoo ani immoo ishiidhaaf obboleessa ishiiti jechuudha. Kanaaf obbolaa koodetti ilaalamu. Kanaaf garaagarummaa hin qaban waan ta'eef hanga abbaa torbaatti wal qorachuun walirraa fagaachuun barbaachisaadha. Ijoollee waaqayyoo waan akkanaa raawwatina. Dhangaa lubbuu irrattis dhimma wal fakkaatu dhimmi akkanaa chaayinaalii kanarratti ka'ee jira jechuudha. Gaaffii akkasii. Maaliif isiniif deebisuun dirqama waan ta'eefidha jechuudha. Namoonni baay'een dhimma gaa'elaa irratti qofadha kan barsiisu jechuu dandeessu. Dhimmi gaa'elaa dhimma jireenyaati waan ta'eefidha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo waan akkasii keessaa ba'uun waan akkasii irraa fagaachuun barbaachisaadha waan ta'eef egaa firri fira wajjin gaa'ela gaggeeffachuun akka aadaattis akka namummaattis sirrii miti, gaariis miti waan ta'eef iyyuu kun egaa firummaa dhiyooti waan ta'eef iyyuu barbaachisu waan ta'eef furmaatti laachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaan dura immoo warri wal fuudhanoo maal godhu kan jedhu abbaa gaabbii isaanii faana mari'achuun barbaachisaadha. Gaabbiitti galuun barbaachisaadha jechuudha. Cubbuudha waan ta'eef namni cubbuu hojjete gaabbiitti gala waan ta'eef jechuudha. Isa kana fakkaata. Kan biraa obboleettiin keenya kun ammas nama biraatiifis gaaffii kana gaafattee jirti. Mucayyoon tokkoo fi jaalalleen ishii zariin akkoo ishii fi zariin isaa tokkodha. Zarii jechuun sanyii jechuudha. Sanyii tokko jechuudha. Gosa tokko, fira tokko jechuudha malaan. Firri akkoo ishii fi firri isaa. Isaan tokkodha jechuudha. Lammaffaas immoo deebi'ee karaa biraatiin akkoo isaatii fi zariin mucayyoo kana tokkodha. Isaan kun lamaan deebi'anii gaa'ela wajjin gaggeeffachuu danda'u. Karaa lachuu amma jarri firadha. Karaa ishiis karaa isaas firadha jechuudha. Karaa akkoo isaaniitiin. Karaa akkoo isaaniitiin akkoo jechuun haadha haadhaa ta'uu danda'a, haadha abbaa ta'uu danda'a. Kana keessaa lamaan keessaa karaa lachuudhaan iyyuu jarri kun amma firadha. Fira dhiyootii jechuudha laalaa. Karaa abbaa yoo ta'e eenyutu gidduu jira? Abbaa bichaa gidduu jira. Karaa haadhaa yoo ta'e haadha bichaa gidduu jira. Kanaan booddee akkoon yookiin karaa abbaa ta'uu danda'a, karaa haadhaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf firri kun walitti dhiyoodha jechuudha. Akkamittiin firri fira faana raawwata? Akkamittiin firri fira faana ciisa? Dhiiga isaa faana akkamittiin gaa'ela gaggeeffata? Kuni hin barbaachisu. Dheekkamsa kan namatti fidu keessaa tokkodha jechuudha. Seenaa wancii yookiin immoo Qirqoos yoo kaastan seenaa kanarraatiin kan bu'uureeffame kan ka'e naannoon sun hanga yoonatti bishaan marfamtee argamti jechuudha. Abbooliin achi jiran akka nutti himanitti naannoo sana kan jiru bishaan ture, lafa duwwaa ture. Yeroo sanatti lafa duwwaa ture. Obboleessi obboleettii faana cidha gaafa gaggeeffatu dheekkamsa waaqayyoo ta'ee namoonni bahanii gaafa cidha sana irratti argamanii sargii sana gaggeessan lafti sun akka jirtutti bishaan hin guutamte. Naannoo sun hundumtu fudhatamte bishaan hin guutamte bataskaana qofa hambisee naannoo sana hunduma bishaan hin fudhatee deemedhani abbooliin keenya seenaadhaan kaanii jiru jechuudha. Kanaaf firri fira wajjin waan akkasii raawwachuun hin barbaachisu. Haraamuudha namni akkasii. Sanyii keessa abbooliin keenya duratti maal jedhu sibiila ciniin waan akkasii gaafa dhagan zarii keenya keessaan hin baasin, zarii keenyan hin gahin, sanyii keenyan hin gahin jedhani sibiila ciniin jechuudha. Safuu jedhu. Namnammaa garuu maal akka ta'e namnammaa garuu seera waaqayyo cabse kan waaqayyo isaaf kenne akkanatti jiraadhaa jedhe dhiisee waan waaqayyo irraa dhoowweetti maraachaa jira. Kana kan godhu immoo diina fakkaata ta'e yaada namaas ta'e hin beeku. Kanaaf yaada akkasii warri qabdan yaada akkasii irraa fagaadhaa. Maal alagaa dhabame moo nama biyya keessaa dhabame moo nama dhabdamu namnoo jiraam. Waaqayyo oraa baay'adhaa dhee lafa kan kaa'e
sanyiin nama baay'ee jira waan ta'eef firri fira wajjin gaafa wal fuudhu maal jechuudha. Sanyii warra azaabaa, warra Yihuudootaa, warra raawwatan, warra amantaa hin qabne, warra Waaqayyo ganan, warra fannootti namanne kan kana raawwatan. Amantaan keenya maal inni reetaadha. Gaa'illi keenya akkamitti nu eebbifama malee, dhalli keenya akkamitti nu eebbifama malee kana raawwanna taana. Jireenyi keenya akkamitti jireenya eebbaa ta'a. Akkamitti waliigalteen jaalalli gidduu keenya galare. Firri fira faana, dhiigni dhiiga isaa faana erga ciise. Kanaaf kun hin barbaachisu dhugumatti waan akkanaa keessaa hundumti keessan ba'uu danda'u isinirra jiraata. Kanattiyyuu waan akkasii yaaduttiyuu gaabbii galuun barbaachisaadha. Kanaaf Waaqayyoon hunduma keenya laphee hubatu nuuf haa kennu. Gara gaafii sadaffaatti darbina. Gaafii sadaffaan abbaa fi haati koo amantaa Pheenxee hordofaa turanii. Ani fi abbaan koo immoo amantaa sana keessaa deebinee jirra. Haati keenya immoo deebuu diddeetti. Kana qofa osoo hin ta'in immoo ani fi obboleettiin koo ishiin qoxosuun anarratti dhalattee iddoo sanatti cuuphamneerra. Kanaaf erga gara kanatti deebinee immoo cuuphamuun nu barbaachisaa gaafii jedhu kaastee jette jechuudha. Egaa jireenya namoota tokko tokko keessatti gaafa laaltan jireenya faallaa argitu. Jireenyi gaa'elaa rakkoo kan uummatuuf kan eebbifamneef ijoolleen dhalatan guddatanii lafa ga'uudhaa qaban kan hin geenyeef rakkoon isaa inni guddaan tokko dhimma gaa'elaa wal qabatan. Dhimma gaa'elaa seera isaan eeggan. Dhimma gaa'elaa Waaqayyoon hin eeyyamne karaa Waaqni hin eeyyamne raawwatameen sanyiin isaanii eebbifamuu dadhabee ijoollee isaanii eebba dhabanii bahaa dhabanii jireenya isaanii keessatti kan rakkatan baay'ee isaanii mul'atu. Inni lammaffaan immoo amantaadha. Dhimma amantaati. Inni tokko gara Waaqayyootti gaafa deemu kan biraa immoo gara biraatti kan deemu. Haati gara mana xonqolaa gara matatiitti gaafa ishiin deemtu inni immoo gara mana dhugaatti deemudha. Haati yookiin immoo abbaan gara mana amantaa biraa yookiin immoo gara Pheenxee warra jedhaman warra shakkitootaa yennaa deemu abbaa yookiin immoo haati yookiin immoo ijoolleen gara amantaa Ortodoksii kaan gara amantaa Musliimaa amantaa isaanii gargar. Eessa walii galuu danda'u jarri kun? Amantaan isaanii waliif faalladha. Yaadni isaanii waliif faalladha. Akkamitti fira jedhamuu danda'u? Akkamitti tokko ta'uu danda'u? Akkamitti mana tokko keessa walii galanii jiraachuu danda'u? Hunduma isaanii faana kan jiru hafuura garaa garaati. Namni Waaqayyotti amanee jiraatu Waaqayyotti isa faana jira. Inni immoo amantaa isaa gallakkisee gara biraa deeme diinaadha kan isaa faana jira. Diinni fi ani fi jedheera nama sin fakkaanne ittiin michin kan jedheef kanaaf. Xaawotii fi taabonni hariiroo maalii waliin qabu? Kiristoosii fi immoo seexanni hariiroo maalii waliin qabu? Warri namanne warra amanan faana hariiroo maalii qabu kan jedhuuf kanaaf. Kanaaf jireenya namaa keessatti wantoonni baay'een mul'atanii jireenya mucaa namaa hidhanii rakkisan keessaa isaan tokko dhimma gaa'elaati wal qabatee dhimma amantaa irratti. Kanaaf gaa'elli keenya akka nu sirreeffamu dursinee kadhachuun barbaachisaadha. Filannoo kee fedha kee nuuf haa ta'u jechuun barbaachisaadha jechuudha. Gara deebii obboleettii keenyaatti gaafa dhufnu egaa abbaan ishiis haati ishiis isheenis maatii hundi Pheenxee turanii jechuudha. Isaan keessaatii kaan deebi'anii haati haftee jechuudha. Waaqayyoon laphee isheedhaaf deebisee ishiinis gara amantaa isheetti akka deebitu Waaqayyo ishee gargaaru hundumti keessan kadhannaa taasisaafi. Kanaaf jarreen kuffalli isaanii maali? Kaleessa achitti cuuphamaniiru jechuudha. Cuuphaa Pheenxoonni yookiin immoo munaafiqoonni cuuphan. Cuuphaa isaanii eegaatii yoo laaltan siraata hin qabu. Garbatti nama gatu fuudhanii achiin booddee agaanintii fe'atanii ba'u jechuudha. Garba san irratti bishaan san irratti kadhannaan hin taasifamu, kadhannaan hin jiru. Taasifamus seera isaa kan eeggate miti. Fannoon hin jiru, kitaabni kadhannaa hin jiru. Eebbi Waaqayyo hin jiru waan ta'eef nama fuudhanii ija kee dunuunfadhu jedhanii gara garbaatti gatu. Kanaan booddee ija isaa dunuunfatee seene. Inni dunuunfatee achi keessa jiru immoo isa faana ba'a. Jireenyi isaa kana booddee dukkana ta'a jechuudha. Namoota baay'ee argita. Kanaaf adeemsa kana keessatti egaa ijoolleen kun achi deebi'aniiru. Waaqayyotti amananiiru. Cuuphaa akkamitti isaan barbaachisa kan jedhu beekuun dirqama ta'a jechuudha. Kaleessa siruma kiristinnaan kaane bataskaanatti deemanii yoo ta'e maatii isaanii Pheenxeedha taanaan gara bataskaanaa waan isaan geessaniif hin jiru jechuudha. Kanaaf bataskaanatti deemanii kiristinnaan kaane taanaan dirqama kiristinnaa qabutu irra jiraatan. Cuuphaa mucummaati kan isaan cuuphaman maatu jechuudha. Kiristinnaa qabuun barbaachisaa ta'a jechuudha ijoolleen. Ijoollee Waaqayyoo ta'uuf mucaa Sillaasee ta'uun lammaffaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti dhuguma isiniin jedha lammaffaa hafuura qulqulluu fi bishaan irraa dhalachuu baannaan maaliin taatan jedhe
mootummaa kootti hin galte waan jedheef mootummaa isaatti galuudhaaf maal gochuu qabu? Cuuphamuu qaba jechuudha. Kan amaneef kan cuuphame ni fayyadee wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irrattis kan dubbateef kanaaf waan ta'eef kanaaf cuuphamuudhaan jireenya bara baraa argachuuf mootummaa waaqayyotti galuuf cuuphamuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kaleessa immoo ijoollummaa isaaniitti kiristinnaa ka'anii erga kiristinnaa ka'aniin booddee immoo amantaa isaanii jijjiiranii gara pheenxeetti yookiin amantaa biraatti kan deeman yoo ta'e warra akkasii jiraachuu dandeessu waan ta'eef deebii kana deebisuun barbaachisaadha. Kaleessa amantaa sana keessa turanii maatii isaanis amantaa sana keessa turanii cuuphamanii kiristinnaa ka'anii guyyaa keessa immoo gara amantaa biraatti kan jijjiirratan amma immoo achii gaabbanii deebanii gara amantaa isaanii ganamaatti kan deebi'uu barbaadanii gaabbii qalbii jijjiirrannaatu kennamaaf. Cuuphaa qalbii jijjiirrannaatu kennamaaf. Qeedaar kan jedhamu jira isatu kennamaaf jechuudha. Abbooliin isa kanan beeku waan ta'eef kanaaf jalqabumarraa jalqabdee obboleettiin keenya kun obbolaan keenya kun kiristinnaan kaane kallattumaan abbaa fi haadhi ishii waan achi turaniif kallattumaan achitti cuuphamte yoo ta'e cuuphaman yoo ta'e as deebi'anii amma gaafa dhufan cuuphaa maalii cuuphamu isaan irra jiraata? Cuuphaa mucummaa Sillaasee cuuphamuun isaan irra jiraata. Kiristinnaa ka'uutu isaan irra jiraata jechuudha. Ganaa deebi'anii. Kanaaf akkaataa sanaatiin kan deebi'uun isaan irra jiraatu waan ta'eef adeemsa jiru keessatti egaa of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Cuuphamuu qofa gara kanatti deebi'uu qofa osoo hin ta'in amantaa ofii beekuun barachuun qorachuun gaabbii galuun cubbuu hojjetan sanatti yakka raawwatan sanatti gaabbii galuun balleessaa sanaaf waaqa dhiifama gaafachuun gad of qabummaadhaan deddeebi'uun soomuun sagaduun kadhachuun dirqama ta'a jechuudha. Kan hin taane taanaan diinni kaleessa qabe sun ammas biraan hafu jechuudha. Kan ittiin of biraa hambisuu dandeenyu inni guddaan sareen gaafa nu duurkaa deemtu yookiin immoo nutti duttu kan ittiin ofirraa daangeessuu dhorkuu dandeenyu yookiin ulee yookiin dhagaa harkatti qabannedha. Akkuma kana diinaa jireenya keenya keessatti nu jeequ mootummaa waaqayyo akka hin galleef nu daangeessu kan ittiin ofirraa dhorkuu ofirraa hambisuu dandeenyu kadhannaadhaan, sooman, sagadaan, gaabbiidhaan, qalbii jijjiirrachuudhaan, fooniif dhiiga isaa fudhachuun gara waaqatti deebi'uudhaan. Kanaaf cuuphamuu qofa osoo hin ta'in hojiiwwan isaan kun isin eeggatu. Kadhannaa, gaabbii, sagaduu, soomuun hojii keenyaaf waraasa jalqabaa ta'uu qaba. Hin soomne yoo ta'e, hin kadhannu yoo ta'e, hin sagannu yoo ta'e gatii homaatu hin qabu. Diinni akka barbaadetti jireenya keenya keessanii nu jeequu danda'a. Kanaaf inni guddaan kaleessa hin cuuphamne yoo ta'e kiristinnaan kaane mana amantaatti taanan dirqama kiristinnaa ka'uu, soomuun, sagaduun, gaabbii galuun gara fooniif dhiiga isaatti dhufuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Namni tokko gaafa cuuphame kiristinnaa erga ka'een booddee hin qorroba waan ta'eef qurbaana fudhata waan ta'eef gaabbii keessan irraa qulqullooftanii cuuphamuudhaan qurbaana fudhachuun kanaan booddee jireenya addunyaa tuffachuun gara mana waaqayyotti deebitanii jiraachuun jireenya bara baraa argachuudhaaf murteessitan taanaan of amansiisan taanaan adeemsa sana deemuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Haadha keessanis immoo barsiisuudhaan gorsuudhaan gara amantaa ishii jalqabaatti deebisuun barbaachisaa ta'a. Adeemsa kana keessatti egaa isaanis kaleessa jalqabuma akkuma dhalataniin amantaa kanatti yookiin immoo pheenxee turan yoo ta'e kiristinnaan kaane yoo ta'e isaanillee kiristinnaa ka'uun cuuphamuun barbaachisaa ta'a waan ta'eef adeemsa akkasii keessa warri jirtan warri amantaa keessan gadhiistanii baatanii deebitan kaleessa hin cuuphamne yoo taatan cuuphamtanii kiristinnaa ka'uudhaan kaleessa immoo kiristinnaa kaatanii cuuphamtanii mana amantaa keessaa baatanii sababa adda addaatiin deemtanii amma immoo as deebuu barbaadan yoo taatan abbaa gaabbii keessan faana haasa'uudhaan qeedaar kan jedhamuu fi akkasuma kadhannaa qalbii jijjiirrannaa gaabbii qalbii jijjiirrannaa cuuphaa qalbii jijjiirrannaa isiniif raawwatamuun isinirra jiraata. Qalbii keessan jijjiirrachuun gaabbii galuun isinirra jiraata waan ta'eef seera kana beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa gargaaru, jalaphee keenya nuuf haa banu, warra badan waaqayyoon gara mana isaatti nuuf haa deebisu. Gaafii itti aanu gaa'ela keessatti dhala dhoowwuu yookiin immoo qoricha fayyadamuudhaan qusannoo isa jedhamu qoricha dhala dhoowwuu fayyadamuudhaan daa'imni daa'ima irratti akka hin dhalanne taasisuun rakkoo qabaa yookiin dhoowwuun rakkoo qabaa kan jedhu obboleettiin keenya gaafatteetti. Eeyyen sirriitti rakkoo qaba. Rakkoo guddaa qaba. Manni amantaa keenya isa kanan balaaleffatti. Waaqayyoon maal jedhe? Horaa baay'eedhaan lafa guutaa jedhe. Namni immoo hamma faallaa waaqayyoo sana deemaa jira. Isa waaqayyoon kenne maal godha? Dhoorkaa jira. Isa waaqayyoo haa dhalatu jedhee laate sana maal gochaa? Hin dhalatin jedhee dhoorkaa.
lubbuu balleessaa jira jechuudha. Waaqayyo wajjin hojii waaqaa keessa bu'ee walitti hojii waaqaa keessa galee waaqayyo walitti bu'aa jiran. Egaa maalidhaan hin guddisaa jireenyi qaali'eeraa jechuudhaan namni cubbuu keessa galuudhaan sababa cubbuudhaaf jireenyi waan hundumtuu kan jalaati walitti mammakame amma immoo waaqayyoon kan isaaf kenne ሕፃናት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው jedha. Daa'imman kennaa waaqayyo ta'edha Daawit. Kennaa waaqayyo isaaniif kenne sana hin barbaannu jechaa jira jechuudha dhalli namaa. Kennaadha. Kaan isaanii maseena ta'anii dhala dhabanii kan rakkatan kan dhala hawwan osoo jiranuu waaqayyo immoo kennaa kana warra dhala argachuun isaaniif ta'a jedhee yaadeef innaa dhala isaaniif kennaa jirutti kennaa kana isaaniif kennaa innaa jirutti namni immoo lakki kennaa hin barbaannu jedhee kan waaqni uume uumama waaqayyo san mala adda addaatiin fayyadamee akka inni hin uumamne yoo uumames immoo akka inni du'u gochaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattan inni jalqaba akka hin uumamne gochuudha. Osoo hin uumamin dursa daangessu jechuudha. Sanyiin sun sanyii waaqayyo sana waaqayyoon nama bifa fakkaattii isaatiin uumama kamirrayyuu nu caalchisee nu kabajee kan nu uume waan nu jaallateef kan nu kennus immoo waan nu jaallateef kennaa sana nu kenna. Nama meeqatu bu'aa jira. Gadameessi isaanii gogee dhala argachuu osoo barbaadanu mucaa argachuu osoo barbaadanu kan dhala dhabanii rakkachaa jiran meeqa jira. Isaan yoo laaltan immoo warri dhala argattanii dhala sana immoo akkan guddanneef akkan dhalanneef daangessan immoo waaqayyo ammam sinaa taazaba ammam cubbuu haa ta'u jettanii yaaddu. Cubbuu akka ta'e sammuun keenya iyyuu nutti yakki akka ta'e sammuun keenya illiinan keenya iyyuu nutti maachu. Maaliif yoo jenne waan waaqni uume balleessuu jechuun cubbuudha. Maaliif uume waaqni osoo hin barbaachisu ta'e? Maaliif kenne osoo hin barbaachisu ta'e? Haadholii baay'een sadarkaa baay'ee dhiphina keessa hinnaa jiranitti muka jalatti iyyuu dhala naaf haa kennu jedhanii dhala isaanii faan ilmoo isaanii faan osoo homtuu hin jirre waaqni hin guddisa jedhanii amananii kan guddatan kan guddiseessu. Kaan isaanii immoo teekinooloojii faana deemna yeroo faana deemna jedhanii ijoollee meeqa lubbuu isaanii kan balleessan. Kun istiraateejii diiyaabiloos. Kanaaf waaqayyoon kan kenne daangessuun fakkeenyaaf gaafa marfee waraannatan dhallichi akka hin uumamne sanyiin sun akka hin uumamne daangessuudha. Kana jechuun maal jechuudha lubbuu ajjeesuu jedhama. Lammaffaan immoo erga uumamteen booddee maal godhu? Akka bifa xuraawaatiin baatuuf daa'imni sun dhiigatiin akka baatuuf qoricha kiniinii marfee kennuudhaan akka irraa ba'uu taasisu. Maal ajjeesaniiru? Lubbuu ajjeesan jechuudha. Eenyutu isaan gaafata? Waaqni isaan gaafata. Hin dhiisu waaqni lubbuu namaa lafatti hin dhiisu. Dhiiga namaa lafatti hin dhiisu waan. Abeel maal godhe? Qaayil maal godhe Abeeliin? Hin ajjeese. Waaqayyo immoo Qaayiliin waame obboleessi kee eessa jira jennaan an obboleessa koo hin argine tiksee obboleessa kooti jedhee waaqa fuulduratti sagade. Gaafa kana erga tiksee isaan taane maaliif ajjeestere? Dhiigni obboleessa keetii lafaanatti iyyaa jira jedheen. Ilaalaa dhiigni obboleessa keetii sanatti iyya lafaanatti iyyaa jira lafaanatti bohaa jira jedheen. Dhiigni mucaa nutti dhiiga dhangalaasu nutti boha. Har'a nutti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Firdiidhaaf gaafa dhaabbanne gaafa lubbuu keenya foon keenya hin duunee firdiif dhaabbanne nutti iyya gaafas. Warri lubbuu namaa balleessitan sinitti iyya gaafas. Lubbuu balleessee jiraa jedha diiyaabiloos gaafas galmeessee sinitti masakkarsiisa. Namni kun lubbuu baaseeraa sin jedha. Kanaaf lubbuu baasuun hin barbaachisu. Daangessuun hin barbaachisu jechuudha laalaa. Inni lammataan immoo erga uumamteen booddee dhala baasuu ulfa baasuu inni jedhamu lubbuu namaa baasuu laalaa. Lubbuu waaqni uume lubbuu baasuun inni kun nama gaafachiisa. Kaan isaanii dhalanii karaa irratti kan gatan shinti beetitti kan gatan meeqatu turan. Itti gaafatamummaa jalaa nama baasu. Tasan akkas ta'e tasan dogoggoree akkas ta'e jedhanii lubbuu ajjeesuu hin qaban. Kan barbaaduuf laachuun barbaachisaa ta'e. Kanaaf cubbuu guddaadha. Yakka guddaadha. Abbooliin keenyas kan nu barsiisan kana. Lubbuun baasuun hin ajjeesin jedha abboommi isaa keessaa inni jalqaba. Hin ajjeesin. Namni har'a mucaa nama ajjeesaa jiru otoo hin beeku. Hamachuudhaan ajjeesaa jira. Dhiiga dhangalaasuudhaan ajjeesaa jira. Namni tokko kan kanaafuuti osoo harkaa qabdanuu namni tokko beelaan hin naadu beela'ee qaamni isaa huqqatee hin naadu yennaa argitan nama sanaaf kennuun osoo isin irraa barbaachisu yoo dhoowwattan ajjeestan jedhama nama sana.
foonsaa otoo uqqatu nyaata dhabuudhaan osoo rakkatu yoo laaltan osoo qabdanuu osoo sin harka jiru akka eenyutti akka Nawwee sanatti jechuudha. Wangeelii Luqaas boqonnaa 16 jedhu Alaazaariin kan dhoowwate sana firdii jalaan baane ilaala. Yoo dhoowwattan foon ajjeestaniitu jedhamtanii himatamtu boru. Hin himatamna boru jechuudha. Firdiitti gal. Namni tokko osoo kennuufii qabnu osoo harkaa qabnu dhoorkannee lubbuu bahuudhaaf jirtu akka lubbuun baaneef waan nurraa barbaachisu yoo dhoorkanne namni sun osoo gargaaruu dandeenyu lubbuu sana oolchuu osoo dandeenyu usuma laallu yoo du'e itti gaafatamna lubbuu sana. Lubbuu ajjeesine jedhama jechuudha. Kana harkaan godhanii kan geessanii waan akkasii raawwatan miti jechuudha. Kanaafuu waan akkasii cubbuudha. Yakka akkasii raawwachuun cubbuudha. Yakka macaafni sin ajaju abbootiin keenya sin barsiisan. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo waan akkasii keessa seenuu Waaqayyo walitti buudha. Waan akkasii raawwachuu Waaqayyoon walitti buudha. Walitti nama buusa waan ta'e. Kanaaf iyyuu egaa of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Gaa'ela keessatti dursa gaa'elatti seenuudhaan dursa of amansiisuun barbaachisaadha. Inni kaan kennaa naa kenne mucaa naa kenne jedhee kadhata. Inni argate immoo lubbuu baasa. Kanaafuu Waaqayyoon amma isaa kennu naa kenne amma ni nagaa amma naa kenne jedhaa kadhadhaa dursaati. Isinii kennamee lubbuu baasuudha manna Waaqayyoodhaan amma barbaadan sana amma nan barbaada naa kenne jedhaa kadhadhaa. Abrahaam mucaa barbaadee ture argate. Yisaaqin argate hin gammade. Yisaaq immoo akkuma gammadeetti Yaaqoobin argate. Yaaqoob immoo ijoollee 12 barbaada ture argate. Akka nuti barbaannutti Waaqni nu kenna waan ta'eef laxxee keessan qulqulluudhaan akka lubbuu booddee gaddisiiseen balleessineef amma nan barbaada jedhaa itti maa dursaati. Kanaan nama lubbuu baasuun cubbuudha. Lubbuu baasuun yakka nama gaafachiisa waan ta'eef iyyuu egaa waan akkanaa keessaa of dhorkuun of daangeessuun barbaachisaadha. Kana gaafa jennu seera mootummaatti baanee miti. Buunee miti. Kan barsiisaa jiru seera wangeelaati. Seerri wangeelaa keenya isa kanan daangeessaa hin dhoowwaa. Kanaaf iyyuu nuti agbaabidhaan fayyadamu amantaa yoo qabaattan amantaa hanga siree sanaaficaa yookiin immoo misraa caala xiqqoo osoo qabaattan tulluu kanaan ka'ee buqqa'ee deemee jettan sinii fayyadamaa jedhe. Amantaa yoo qabaanne waan barbaanne Waaqayyo irraa argachuu dandeenya. Waan nuti hin barbaanne nuuf hin kennu Waaqayyo. Amma nuti hin barbaanne nulitti nuuf hin kennu. Amma nuti barbaannu nuu kenni nu gaha yoo jenne tamaskee yoo jenne amma nuti barbaannu nuu kenna waan ta'eef nuti kan fayyadamu qabnu saayinsiidhaan miti. Nuti kan fayyadamu qabnu Waaqayyotti ergaa manne ijoollee Kiristoos erga taane Waaqayyo irraa waan barbaannu sana fudhachuun eebba sana fudhachuun barbaachisaadha. Kan Waaqayyo nuuf kenne balleessuun gaarii miti. Lubbuu baasuun gaarii miti waan ta'eef jechuudha. Gara gaafii xumuraatti gaafa darbinu sagantaan asiin karaa chaayinaanii nuuf darbaa jiru gama TVtiin nuuf darbaa jira. Osoo gama TVtiin darbe namoonni biyya keessa jiran onlaayiniin fayyadamne sagalee kana dhagaanii fayyuu danda'u kan jedhu gaafiin ka'ee jira. Gaafa fedha Waaqayyo ta'e gaafa guddanne gaafa seenan jiru hundi jijjiirrame darbuu danda'a. Ammaaf garuu gama onlaayiniitiin qofadha kan darbaa jiru. Malee gama TVtiin darbaa hin jiru waan ta'eef fedha Waaqayyo yoo ta'e gaafa guddanne jaalala Waaqayyo ta'e gaafa guddanne haalli jiru hundumtuu sirrate gama sanaan darbee namoonni biraas irratti affeerramanii sagantichi darbee namni ittiin fayyuu danda'a. Saganticha yoo jaallattan laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. وسبحانه لله ولا ولادة دينجل ولا مسكن كبير قيان آمين.